Kitaaba Maddamar Seensarraa ka'een isiniif dubbisa. Akka kitaabichi jedhutti mirgi barreessaa seeraan eegamaadha. Kitaaba kana bifa kamiinuu maxxansuuf hayyama gaafadhaa jedha. Ammaaf seensarraan dubbisa. Amma kitaaba Maddamar seensasaarraa kaanee dubbisnaa. Kitaabichi jalqaba irratti seensa jedhama. Tibbadhuma sirna moototaa yookaan zawudaawee aggazaas mootii Tafarii yeroo gara aangootti dhufee booda jechuudha. Ejjennoon Itoophiyaan akka biyyaatti hordofuu ilaalchisee fi sirna biyyoota Awurooppaatiin bocame ture. Waa hunda akka biyyoota dhihaa gochuudhaaf yeroo itti socho'an rakkoowwan keenya furuuf tooftaa warra dhihaa wayiraa itti hordofne imaammata barnootaa fi dhimmoota biroo dhugeeffannoo dinagdee fi siyaasaatiin wal qabatan gara kan warra Awurooppaatti akka dhundhulu tibba harka keenya isaanitti kenninee turre. Warraaqsaan booda adeemsi kunis ni jijjiirame. Fuula keenya Ameerikaa fi Ingiliziirraa gara gamtaa Sooviyetii fi Chaayinaa biyyoota lixa Awurooppaa fi Ameerikaa kibbaa kaabaa irraa gara baha Awurooppaa fi baha fagoo Eesiyaatti naannessine. Yeroo sanarraa eegalee amma har'aatti darbee gara biyyoota dhidhimaatti fuula naannessina ta'a malee yaadii qalbiin keenya guutummaadhaan kan irraa boqotee addunyaa gara bahaa irratti ta'us garuu kan duraa caalaa wanti haaraa hin uumamne. Hanga gara alaa ilaallee gara keessa keenyaatti waan hin ilaalleef rakkoo biyya keenyaatiif furmaata beekumsa duudhaa keenyaatiin waan hin barbaadamneef rakkoowwan keenya bifa isaanii jijjiirratan malee hin banne. Ilaalchi siyaas-dinagdee keenyaas ta'ee yaadni biraa kamiyyuu bu'aa qabeessa kan ta'u amala aadaa tooftaa haala jiruu fi jireenya ilaalchaa fi kan kana fakkaatan hawaasa keessaa kan waraabamee fi bu'uura hawaasummaa fi qalbii uummataa osoo gadi hin lakkifin kan bocame ta'uu isaati. Kana jechuun garuu warra dhihaas ta'ee warra bahaarraa wanti barannuu hin jiru jechuu osoo hin taane akka machahaa bantuu manasaa dukkana keessatti gatee bakka ifni jiru barbaadu qormaata keessoo keenyatti nu mudataniif bu'uura hawaasummaa fi qalbii keenyaa gadi dhiifnee furmaata barbaaduuf alaa ala ilaaluun nu ga'uu qaba akka jedhuudhaaf. Biyyi keenya rakkoowwan bara baraaf ishee mudachaa turee fi furmaata kan argatu ilaalcha ergifannaa osoo hin sakatta'in fi hin xiinxalin qaarminee biyya alaarraa ofitti fudhanne caalaa duudhaalee gaggaarii biyya keenya asumatti bara baraaf furmaa kuufamanii jiran akka ta'e hubachuu barbaachisaadha. Yoo akkan kitaabicha guutuu dubbisu barbaaddan akkan hayyama gaafachuuf naa tolutti laayikii fi sabiskiraayib gochuun fedha qabdan natti agarsiisaa. Deebinee wal argina.